تتمدى إلى ما بدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني أبلي وانكيا جوجا سوكن نسا كيسا قليسا شوالت شوا كيستي برسيفتو بروم سجرا برسيسني إجولة برسيسني نقال نفني مناجل جرتا عرن إسين ألفا جي أترباغر أقب وتجري أولاجرتا أجرانو وراني موتما أسوكرا ديمو أرجع إتغوري أولاجرتا أراني سياسة ويسين دلني واتك سندبني أشتي رساسة وليرج إبساني بركوتني ماتي في فروتان جراتيف إلمان أورمو هنداف أوبساف ججبنا كأننا هكذا قبل ما كرك سابانوت وبليوان كيا قلت أكنا سوق الناس برسيسوني ميمال قدو برسيسوني قالني دموز جرا إيجتا مالي برسيسوني تكاسي آسا كيسان قالنو إنا قرر يام برسيسوتا سيا كيسا قالنو برسيسوتا موتو ما كيكا نونا قرر واي دموز جراتي يوكي كم مالي كمال إرا أگر تو مال إرا براتو كان مال هبتو يا لميكي يا مال إرا هبتو كان إسين دائما جاء ترباغراك أبدي إسا سينغراك أبدو الليل ألتي أكاسين أورمو أكاسين تاتي بيكاني أكاسين ألتي هن قدن نيف ها وجين كتاني كتشو كتاني ألو نيد ألتي لفجرو أكاني براتي ولا لمكي سابا يقبرو ما كان أفراهم بوك ابنف ألو نيكو بيكان ألتو موتو مانكو وانقود آجرو أما نورمو قبرو ما جلا أكاجرو بيكاف يو برسيساني نام براتي أولكاي يو براتي قدتي قبرو ما أفتين إيسو أفرالولا كناف أكاسيتي دائما جاء ترباغرا أبدو وجن دائما سين التلا فراق أبدو وجن دائما سين لفراق أبدو إرا إسي يتيم قول أني إسي براتشود أف منورم ساتي هفتس دوفو ماتي هم بسود أجد أني إلمان أرمو أكا دوفو ماتي أفو أكا واللالو ماتي أفو جد أني برسيساف برسيفتو نقاد أمنا كريفتني نقاد أمنا كريفتني برسيساني دموزا جراتا أني إيقا تاجرانو وليرتج إبسان خاليسا إيسا داتا إيسا ديم تمال قوتا جد أني هنغافن أولو مجالتا أجرا أرغريتو ما إتقراني رساسو ما تروبساني أچما وليرت دائما سيغر آجرتو وجن أچما وليرت تفني يا إلمان أورمو كيساتين أمسكي جا إني قدان هرقا وروتا موتو ما كيجرتانو بوليسي أوروميا ستو إسمك أف أورمو مكا أباقرا ستو مي غوچكون مي gochi kana mee itti yaada laala yaa eegan kan Oromoo hatan garaa qofa deemuun maallaa qofa deemuun wama takka bu'aa tokkollee hin qabu ilmaan Oromoo kun yoo gabrummaa kana keessaa bahe ilmaan Oromoo kun kana keessaa yoo bahe gabrummaa kana jalaa bahe bilisoome Rabbi nibasa taarika tokko ni sinima namicha asirratti agartan kun salaalee keessatti dhengede nama 18 nurraa wareegaman keessa salfii dudubbaar dhaabata salfii dudubbaar dhaabata salfii kana keessa inni gara duubaar dhaabate rashanuu ajeni salfiitti naqan salaalee keessatti dhengede namni 18 akka nurraa wareegame isinitti meen jira isa keessa erga du'uun jara itti murtaahee jedhe jarri jara fixuraaf erga itti murtaahee jedhe namtichi isin amma agartan imma isaa irratti agartan kuni gangalatee hallayyaarraan of darbee dhaqee hallayyaa bu'ee achitti ciise akka nama du'e achitti imnaa warri du'e achumatti irratti gad darbamanii du'eera jennaan dhiifnaan achi ka'ee rabbi lubbuusaa hambise rashanamiin afaan qawwee keessaa bahe du'a keessaa akka waan qabrii keessaa ol ka'eeti namichi akka waan boolla keessaa ol ka'eeti isa afaan qawweer dhaabatee duutitti murtaa'e addunyaarraa har'a galta har'a dhumatta jechuun irraa itti murtaa'e jedhe rabbiin tooftaa kana malee fi lubbuun kee hin bahu ati ganaa ati hin duutu har'a jechuudhaan gangalatee bowwaa bu'eetu jirri iji jalaa laaltu jara kan ajjeesanii rumatti darbanii achitti dhiisani obboleewwan kiyyaa yaa warri poolisii Oromiyaa yaa warri mootummaa kanaa wajjin ilmaan Oromoo akkatti nyaataa jirtanu barsiisota eegalame amma barsiisoo akka barsiisaan isa garaa qabu dhalee hin barsiifanne isii lafa jirtu doofummaa takkaaftuuf ilmaan Oromoo yeroo amma baratee dhaloonni qubee jenereeshinii akka ni ka'ee hin dagaayneef akka ni ka'ee bookkisaa jiru argaarani akka woboon bosonaa bookkisaa jiru argaarani akka woboon dadhabame argaara jirani kaleessa dambidoolloo guutummaatti to'ate waraanni bilisummaa Oromoo kana beekaniif akka ari amaaruun beekaniif akka moo amaaruun beekaniif akka waraanni bilisummaa Oromoo haqa lolaaru beekaniif dhaloonni qubee akka ni haqaan falmataaru beekaniif akka ni biyya ofiitiin dhaabataaru beekaniif
beekaniif maaltu jira amma barsiisota irraa fixuu karoorfatanii isii garaa qabdullee dubartiillee yoo inni dhiiraa siyaasa dalaga jedhan yoo inni dhiiraa siyaasa godha jedhan isii dubartii daa'ima garaa qabdullee garaan hin gubannee fi yaa warri ilmaan Oromoo yaa warri garaa jettanii mootummaa kana wajjin jirtan mee itti yaadaa dubbii kana. Dubartii yoo siyaasa gochuu miti hagam siyaasa koote mee bu'aa maali qabdi dhiirri bahee wajjiniin lola dhiirri bahee rukuta dubartiinoo dadhabduu dubartii antuuni tokko duukaa kanaan iyyitu dubartii adurree ofirraa deebisuu hin dandeenye isiidhaa ulfa garaa qabdu abbaa manaa sillee biraa ajjeesanii tuudhiisanii dubartiidhaaf garaa laafan jenna kun maal agarsiisa amma inni siin garaa qabdu akkasiin dhalattee hin guddanneef inni lafa jiru akka ni barate akka ni hin barannee doofummaa tamnaan akkuma kana TV'n irratti iyyanii akka ummanni Oromoo gabrummaa jalatti hafuuf gocha suukanneessaa kana kaleessa shawaa keessatti akkas godhani yaa ilmaan Oromoo warri mootummaa kana wajjin ilmaan Oromoo nyaataa jirtan kan bakka biraatti dhufee ilmaan Oromoo ajjeesellee alagaadha kan immoo maallaqaa jettanii ilmaan Oromoo nyaataa jirtanu amma kaleessa booji'amaa meeqa kan kuma 25 fudhatee dhaqee waraana bilisummaa Oromoo bakka inni jiru baruudha jedhe bakka inni jiru akkaana itti loluu abaruu ajede birriidhaan hidhata dhaqanii qawwee guurratanii dhaqanii maallaqaa jedhanii lubbuu jara dhabaa qawwee mootummaa goonee dhaqanii achitti harcaasaa ilmaan jaraarraa dhabamaa jiran yaa ilmaan Oromoo maallaqaa jettanii addunyaan gabaabduudha maallaqni kun ni baddi mootummaa kana jala galteef hin tujjaaromtu mootummaa kana wajjin lubbuu ilmaan Oromoo baafteef hin tujjaaromtu beela keessaan baatu abadan laa shakka fi zaalika wallahi beela keessaa bahuun kee gonkumaa hin jiru in baatu beela keessaa yoo miiliyoona 20 sii kenne beela keessaa bahuun hin jiru haadhayyeessaatii boossu haadhayyeessaatii xiyyaarratti roofamu haadhayyeessaatii boossu nama guddaa daa'ima akkas badii tokko malee dubartii badii tokko malee ajjeefamtu akkanatti bar miiliyoona 20 mootummaan sii kenne wallahi rakkina keessaan baatu rakkoo kee rakkoodhuma hammallee kanaafuu of yaadadhaa yaa ilmaan Oromoo amma barsiisonni eegalamanii jiranii dhaloonni qubee akka ni doofummaa tafuudhaaf bakka hundatti of eegaa bakka hundatti waliif dabarsaa dhaamsa kana cufti keessanuu amma gara waraana bilisummaa Oromootiif gara gabrummaa jalaa bahuu malee bara maallaqa bitamne nama jala galuu kana dhiisa. inni wareegamaaru lubbuu isaa lamatti hin deebitu laman argatu lubbuu isaa har'a wareegamnaan lamuun deebi'u addunyaarra isiidhuma lubbuu isaa qaalii sana gurgureeti malee maallaqaa hidhatee miti uffatan taane uffatee agabuu isaa oolee ilmaan Oromoo gabrummaa jalaa baasuu jedheeti kanaafu of yaadadhaa yaa ilmaan Oromoo rasaasa baatti dheexanii dhiiga keessa nyaatatan of yaadadhaa iska machee hanga yoomiitti isin akkas taatan hanga yoomiitti maallaqaan bitan tamni